السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا فجالتمتوني هردفتوني برسيسا ورمو أبي الحمد لله يعني نجاكوت نجيني كي خنجال الله هنك بجادا بك جرتن مرس نجاو دعوتهم كي فيديو الرا كنا كيسة حالة بيكسا غرغرادا كان يروهم دا سنت دفع سنجي كفر راغون كما يو أكني سنت هند دفنة تفر راچفو دندي سنن سن برسيس يعني بيكسا غرغرادا يرو بلبلا كيسن فايدة تاني چودا يرو تكو بيسن تكو دفعتي isin jeega jechuudha waan isin faayidamuu deemtu san isin dhowwa jechuudha isin galee kanaafuu beessa gartee osoo isin waa faayidamtanii osoo isin waan garagaraa kee galtanii dhufee isin jeequ san haala gonkumaayyuu itti ofirraa dhaabuu dandeessan yookiin itti ofirraa cufuu dandeessaniin isin barsiisu. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarootaa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabiskiraaybii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilii itti godhaadha achi booda ool fayyaddu irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo fiyetti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa beeksisa garagaraadhaa yookiin ilaana garagaraadhaa kan yeroo isin jawwaala fayyadamtan yeroo isin waan tokko fayyadamtan isinirra dhufee isin rakkisa ofirraa gonkumaayyuu cufuudhaaf yookiin ofirraa dhaabuudhaaf jechuudha. Siitingii bilbila keessan galtanii achi booda kan awwala kanarratti connection kan jedhamu irratti kilik ni gootu. Achi booda more connection kan jedhamu kilik ni gootu. Achi booda private DNS kan kilik ni gootu. Achi booda asirratti as jalatti jechuudha private DNS kanarratti kilik gootu ofirraa jechuudha. Achi booda asirratti barreeffama lama shaasharratti isiniif barreessu kana asirratti barreessan jechuudha. Osoo qubee tokkorraa hin da'uun gara osoo qubee tokkorraa hin dhiifne jechuudha isin galee. Kunoo barreeffama kana asirratti barreessan jechuudha isin galee. Barreeffama nama asirratti barreessu kan sanam kana shaasharratti isiniif barreessan jechuudha isin galee. Achi booda save kan jettu irratti kilik goota. Achi booda kalasaan booda haala kanaan beeksisi gargaraadhaa kan dhufee yeroo hunda yeroo isin waan gargaraadhaa fayyadamtan isin rakkisu suni isinirraa cufamee jira jechuudha isin galee. Waan tokko ilaanni gargaraadhaa wanti tokko yoo isinitti dhufu hin jiru jechuudha namoota. Haala kanaan yoo ofirraa sirriitti viidiyoo kana ilaaltanii cuftan jechuudha isin galee. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin galee jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraadhaa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan fayyadamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatinaadha. Barumsa birootiin akka walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.